Inaaftu abjuu koo keessa seentee waan sagal hin bukeessin. Gaarummaa koo dhoksitee hammina koon odeessin. Siifan jiraadha miti galma dhuunfaa koon qaba. Dhuftee mana koon seenin baattee firummaa daba. Keessa keen summii baattee irraan fakkaattee fira. Na teessisuuf yaaliin kosii jiraattu bira. Of danda'ii jiraadhu waa'ee koo lafa kaayi. Yooyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti an nagaa kooti galata rabbii har'a waan addaa tokko qabadhee dhufeetiniin jira jechuudha akkuma mata duree irratti argitanii waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee nama dinqisiisu jechuudha. Oduudhaan isin qabeen jira dhiifama akkam jirtanii fayyaa keessan nagaadha miti an nagaa kooti galata rabbii anaaf haa dhufu baga nagaan dhuftan namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaatti yoo dabalamtan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a akka yeroo hundumaa immoo viidiyoon keenya isin bira ga'uuf mallattoo alaarmii sana tuquudhaan oon irra godhachuu hin dagatina kana hundumaa waan gootaniif galatooma horaa bulaa deebana egaa kallattumaan gara qophii keenyatti waliin dabarra. Qophiin keenya guyyaa har'aa ani qabadhee too dhufe waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Maaliifini namni keenya haala jireenya isaa osoo hin galiniif jireenya keessa gala jechuudha. Haalli jireenyaa osoo hin galiniif jireenya keessa gala jechuudha. Namni tokko gaafa gara nama tokkotti dabalamu yookiin immoo nama tokko faana haasaa hariiroo taasisu waan hunduma isaayyuu ilaaluu qaba dursee jechuudha. Ilaaluu qaba. Wanti hundinuu akka ilaalanitti osoo hin taane itti yaadanii waan hunda isaa gadi fageessanii raawwatanii ilaalanii nama tokkotti dhiyaachuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni baay'een keenya in ariifanna waan tokko gochuudhaaf hin ariifanna jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu naaf hin galu. Dhiiras ta'ee shamaras ta'ee hin ariifanna baay'inaan ariifannaa qabna. Garuu ariifachuu osoo hin taane waan fedhellee hoo ta'e jechuudha. Nama tokko har'a argineedhaaf nama tokko waliin kolfinee fi nama tokko waliin haasofneedhaaf amanuu hin qabnu jechuudha. Eenyumayyuu yoo ta'e nama tokko har'a arginee waliin kolfinee haala ilaalcha isaa yookiin immoo haala dhaabannaa isaa yookiin immoo haala uffannaa isaa yookiin haala dhaabannaa ishee yookiin haala uffannaa ishee ilaalle waa tokko keessa galuu hin qabnu yookiin immoo guutumaan guututti nama sana amannee dhibba irratti amanuu hin qabnu jechuudha. Sababni isaa bara kana keessa namni amanamummaa dhabee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaadhuma har'aa kana egaa viidiyoo addaa tokko argeetiin ture. Viidiyoo abbaan manaa haadha manaa isaa qalli kan jedhanii dhaggeeffadhee ture argee ture jechuudha. Egaa wanti kana hunda namatti fiduu maali yoo jettanii of taqoxaaxaruu dhabuu jechuudha. Namoonni keenya of hin taqoxaaxaran of hin eegani of eeguu dadhabuu jechuudha. Of eeguu dadhabuu. Tokkoffaa immoo gaafa nama tokkotti dhiyaannu yookiin immoo gaafa nama tokko wal barru nama sana duuba isaa maalummaa isaa qorachuun barbaachisaadha jechuudha. Erga nama tokkotti dhaqnee itti dabalamneen booda erga dhaqnee mana isaa keessatti galle yookiin immoo jireenya isaa keessa galleen booda wantoota hir'ina inni qabu sana laallee nama sana jibbuu hin qabnu. Yoo immoo hamminni gara isaatiin dhufte yoo inni balleessa qabaate yoo immoo namni sun osoo isheen jirtu nama biraa faana jiraachuu jalqabe weel sawa sanaan nama sanarraa gargar ba'uu yookiin immoo kara nama sanarraa fagaatan barbaadachuun furmaata tokko barbaadachuun dirqamadha jechuudha. Maaliifiin wantoota miidhama nama tokkorraan gahu yoo namni tokko namarratti hojjetu namni tokko callisee hin ilaalu jechuudha. Waan sana yookiin nama sana gorfatee deeffachuudhaaf yookiin immoo wanna sana keessaa garamiin akka bahu furmaata itti barbaadata jechuudha. Osoo kun ta'ee jiru namni tokko immoo osoo jireenya isaanii waliin jiraataa jiranuu hir'ina namni tokko qabuuf jedhanii
Kaleessa alarratti ilaalanii uffannaa isaa ilaalanii yookiin namni sun qabeenya qabaatee ta'uu danda'a qabeenya isaa ilaalanii yookiin wanta tokko waan addaa tokko qabaatee ta'uu danda'a wanta addaa inni qabu sana ilaalanii nama sanatti siqanii nama sana jireenya isaa keessa galanii edda immoo hir'ina nama sanaa yookiin qaama isaatti hir'ina qabaachuu danda'a yookiin wantoota adda addaatiin erga nama sanatti galanii erga mana nama sanaatti seenanii erga jireenya nama sanaatti seenanii hir'ina namni sun qabu sana arganii nama sanarraa fagaachuun in ulfaata hedduu jechuudha. In ulfaata. Baay'ee nama sanallee sammuu isaatiif sirrii miti. Gochi immoo namni nama sanarratti raawwatu sunillee waan gaarii miti jechuudha. Sababni isaas namni tokko yoo qaama isaa hir'ina qabaate rabbitu akkas godhe waan ta'eef kana eenyumtuyyuu waan rabbi godhe tokko nama sanatti yookiin nama sana xiqqeessu yookiin nama sana qeequu hin qabu jechuudha. Garuu immoo osoo namni tokko waliin jireenya gaarii jiraataa jiranuu osoo immoo wal faana haala gaariidhaan qaamni isaa hir'ina qabaachuu habaatu hir'ina isaa qabaatu jaalalaan jireenya gaariidhaan osoo jiraachaa jiranuu namni tokko keessaa jireenya lammaffaa yookiin immoo osoo namni tokko mana keessa jiru osoo jaalalleessaa jirtu osoo abbaan haati manaa isaa mana jirtu yookiin osoo wal jaalataa jiranuu gara bakka biraa yookiin gara jaalallee biraa baafachuu yookiin jaalallee biraa yoo inni qabate dhiistee biraa deemuu dandeessi jechuudha. Gin osoo inni isheedhaan ishee ati kan kooti ani si faana jiraataa jira osoo inni yaanni isaa gara biraa hin jiraatin osoo yaanni isaa ishee bira jiru gaafa isheen immoo nama biraa isarratti barbaadachuu deemtu harsheem baay'ee sheemii guddaadha jechuudha. Baay'ee sheemii guddaadha. Ajjeesuu miti yaani wanta ajjeesuu caalu hin jiru osoo wanta ajjeesuu caalu jiraate immoo osoo godhameeyyuu namatti ulfaatu jechuudha. Sababni isaa isiin tola isaaf hin goone waan ta'eef jechuudha. Namoota baay'ee keenya barumsa ta'uu qaba wanti kun. Akkasumas shamara qofa miti ijoolleen dhiiras kan akkas godhan hin jiran jechuudha. Osuma jaalallee isaanii waliin jiran kan nama biraa deeman ni jiran kan nama biraa faana akka barbaadan ta'anii ni jiran jechuudha. Garuu ijoollee shamarranii gara jabummaa akkasii kan ammoo hin qabani du'a irratti murteessanii jechuudha. Ginni warri dhiiraa baay'ee garaa jabaatanii wanti tokko gaafa isaan irratti raawwatamu wanti tokko gaafa isaan irratti uumamu garaa jabaatu waan ta'eef ajjeechadha kan isaan itti fiigan. Bara darbees akkasittiin shamarreen tokko waa'eedhuma kanaati irratti lubbuun isii darbe baranes kunoo akkasi jechuudha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo gaafa nama tokkotti dhiyaattanii ilaalladhaa osoo ittiin aseenin osoo jireenya nama sanaa keessa hin seenin nama sana ilaalladhaa osoo dhaxxanii mana tokko keessa waliin hin galin jechuudha. Ilaalladhaa duubas duras namni sunuu akkami kan jettan qoradhaa laala. Kanaafiyyuu yaa obboleewwan koo ani waan isin gorsuu qabu yookiin waan isinitti himuu qabu beekee osoo hin taane garuu namni tokko gaafa si biraa lubbuun isaa baduu gaafa si biraa namni tokko miidhama tokko si biraa deemu sitti dhaga'ama jechuudha. Maaliifiin namni kuni kana isheenillee waan kana gochuu hin qabdu osoo inni jiru osoo inni ishee jaallataa jiru nama biraa irratti jaallachuu hin qabdu garuu isheen kana gootee kana gochuu baattee nuti wanti irraa beeknu hin jiru. Gin gaafa lubbuun namaa immoo lubbuun nama tokko sirratti yookiin immoo yoo lubbuun nama tokko sababa kanaatiin badee jettee dhageessu of eeggannoo godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Eenyumti keenya shamarri akkuma shamaraa dhiirri akkuma dhiiratti waamamaa jirra waan ta'eef jechuudha. Qofaa ta'uun eenyuufuu filannoo gaarii ta'e osoo hin taane nama sin hubannee fi eenyummaan kee gatii biratti hin qabne faana ta'uurra jiruun qofaa warqeedha. Gatiin kee namoota hin beekne faana gabayaa tokko hin dhaabbatin. Sababni isaatis maallaquma korbeessa re'eef ramadan korma gaalaa bituuf harka kiisha kaayyatu waan ta'eef. Sharafa kee gadi buuftee gaafa namoota filattuuf of xiqqeessitu gatii silaasiif malu guddaa dagatanii gatii ati xiqqeessiteetti dhiyaattilleen waan qaalee itti fakkaata. Kanaafuu bakka namootaaf qabdu caalatti bakka ofii keef qabdu guddisi. Eenyummaa kee gaafa boontee mul'attu kan bajata si bituu danda'u qabu si dhuunfata.